Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne taansuudhaan oduu sa'aa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hangaruma sagantaa kanaatti hojii turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna kun biiftuu oroodha keessan jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba qaala'insi jireenya akka guutuu biyyattiitti baatirraa gara baatitti waggarraa gara waggaatti dabalaa dhufuu fi yeroo ammaa kana parsantii 15 irra gahuun gabaafamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu marii biyyoolessaa jechuudhaan PP'n har'a guyyaa torbaffaa fi itti fufte irratti dhimmi magaalaa Finfinnee dubbii ijoo ta'e jedhamee jira. Dhimma magaalaa Finfinneetiin wal qabate filannoon 4 dhiyaate jedhamee jira. Filannoo 4 dhiyaate maal akka ta'e qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun inni itti aanu TPLF PP irratti lola banuuf hidhattoota naannolee Itoophiyaa keessa socho'an waliin qindoomina uumuu isaa beeksisee jira. Isaan kunniin eenyuufaa akka ta'anis qabannee jirra. Kan biyya alaa waliilleen hariiroo uumuudhaan lola bal'aa PP irratti banuudhaaf qophii taasisaa jiraachuu TPLF ibsee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Lola naannoo Oromiyaatti loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruunis wal qabatee odeeffannoo qabannee jirra. Isin biraan geenna guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Wajjii bu'uudhaan itti bohara. Walumaa galatti qaala'insi biyyatti gara bilxiginnaatti ceehuu caalaa faallaa bilxiginnaatti imalaa jiraachuutu kan akeekamaa jiru. Ammas akkuma guutuu biyyattiitti bokkaan wal gahaa jiru. Godinoota Harargee lamaanii aanaalee garaagaraa keessatti akkasumas godina Baalee Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti bokkaan osoo roobin hafuudhaan bakkoota hedduutti midhaan osoo hin faca'in hafee jira. Erga roobee boodas roobni deebi'ee baduudhaan midhaan faca'es ooyruurratti badaa jiraachuu jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatti yeroo garaagaraatti odeeffannoo kennaniin himanii jiru yookaan ibsanii jiru. Gabaabumatti qaala'insi jireenya Itoophiyaa keessatti haala adda ta'een itti fufee jira. Furmaata dhabuunis jireenya lammiilee gaaga'ee jira. Biyyattiin qamadii gahaa oomishna jetti. Gargaarsa biyya alaatii kennamus gabaasa dhiyeessuu diduudhaan keessaa haqamtee jirti. Oduun itti aanu kan marii biyyoolessaa jechuudhaan PP'n gaggeessaa jirtu irraa miliqee nu gaheedha. Marii biyyoolessaa jechuudhaan PP'n har'as itti fuftee jirti. Marii har'a gaggeessan irratti Finfinneen ijoo dubbii taate jedhamee jira. Finfinnee ilaalchisuun marii gaggeeffame irratti filannoon 4 dhiyaate jedhamee jira. Filannoon inni tokkoffaan Finfinneen qaama Oromiyaa akka taatu kan jedhudha. Filannoon inni lammaffaa immoo Finfinneen City State yookaan immoo ofiin of bulchitu kan jedhu yoo ta'u, filannoon inni sadaffaan Finfinneen mootummaa federaalaa jalatti kan bultu kan jedhudha. Filannoon inni biraa Finfinnee naannoo haa taatu kan jedhudha jedhamee jira. Kana malees Finfinneen wal qabatee afaan hojii Finfinnee haala teessuma isii ilaalchisee dhimmoonni garaagaraa ka'uudhaan irratti mari'atame jedhamee jira. Odeeffannoo kana kan baasan miidiyaalee Abashaa yoo ta'an marii kanarratti hirmaattonni naannoo Oromiyaa irraa marii kanarra jiran dhimma kanarratti mari'atamoo hin mari'anne kan jedhu wanti ifa ta'e hin jiru. Gara naannoo Oromiyaatiif immoo odeeffannoon bahees dhimma kanaan wal qabatee hin jiru. Oduun itti aanu oduun kun oduu baay'ee nama gaddisiisudha. Paarkii biyyoolessaa Naccisaar jedhamutti lakkoofsa jaldeessotaa hir'isuuf adamoon irratti labsamee jira. Adamoo irratti labsameenis haleellaa irratti raawwatamaa jiruun jaldeessonni hedduun dhumaa jiraachuu jiraattonni bakkeerraa himanii jiru. Paarkii biyyoolessaa Naccisaar kan naannoo kibba Itoophiyaa magaalaa Arbaa Mincii cinaatti argamu jiraattonni jaldeessi paarkicha keessaa bahee jiruu isaanii mancaasaa jira jechuudhaan himannaa dhiyeessan hordofuudhaan lakkoofsi jaldeessotaa akka hir'atu haleellaan rasaasan irratti raawwatame jaldeessonni akka ajjeefaman labsamee jira. Obbo Muhammad Maatsaloo ogeessa bineensa bosonaa paarkii biyyoolessa Naccisaar yoo ta'u miidhaa hooman jaldeessaa paarkicha keessaa fi naannawa san qubatu jiraattota irraan gahaa jira jedhame hordofee paarkiin biyyoolessa Naccisaar mana murtii himatame manni murtiis murtii irratti dabarsuun ibsamee jira. Kanaanis murteen murtaa'ee jedhames jaldeessonni kunneen rasaasan haleelamanii akka ajjeefamanii fi lakkoofsi jaldeessotaa akka hir'atu kan murtaa'ee jedhamee jira. Kun immoo waan baay'ee nama gaddisiisu. Addunyaa kanarratti lubbuun bineensa bosonaa mirgi bineensa bosonaa kabajamaadha. Bineensa bosonaa irratti tarkaanfii fudhatuun yookaan immoo haleellaa irratti raawwatuun lubbuu isaa galaafatuun yakka. Yakka kanaanis ni adabama yookaan yakki kunis ni adabsiisa. Bineensi bosonaa qabeenya uumamaati. Qabeenya uumamaa kana mancaasuun maaliif barbaachise? Tooftaa biraa barbaadanii rakkoo inni dhaqqabsiisu ittisuun hin danda'amu. Biyya keenyatti durirraa hanga har'aatti
uummanni biyyattii bineensa bosonaa waliin jiraate, jaldeessa waliin jiraate. Garuu murteen akka kanaa jaldeessa irratti darbee hin beeku. Jaldeessi durirraa hanga har'aatti bakka itti kalaa'een qabeenya uummataatii fi hawaasaa qooddatuudhaan jiraataa ture. Uummanni biyyattiillee jaldeessa kanatti garaa jabaatee hin beeku. Hanga danda'ame ofirraa ittise rakkoonni dhaqqabsiisaa jiruuf furmaata kallattii biraatiin kaa'amuun osoo danda'amu dhumaattiin irratti murtaa'uun garuu sirrii miti jechuudhaan hedduun mormanii jiru. Oduun itti aanu kibba Oromiyaatti godina Gujiitii fi naannoo Sidaamaa gidduutti bifa haaraan walitti bu'iinsi eegaluun dhagahamee jira. Mootummaan naannoo Sidaamaa humnoota haleellaa uummata nagaa irratti raawwatan deeggaruun hanga funyaanii hidhachiise weerara bal'aa godina Gujii irratti raawwachiisuun hidhattoonni hanga funyaanii hidhatanii mootummaa naannoo Sidaamaatiin deeggaramanii weerara bal'aa banuudhaan namoota nagaa irratti qe'ee isaaniitti itti weeraruudhaan haleellaa irratti raawwataniin miidhaa guddaa dhaqqabsiisan jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif yaada kennaniin ibsanii jiru. Kana duras humnoonni mootummaa naannoo Sidaamaatiin deeggaraman kun irra deddeebi'uudhaan weerara raawwatuun haleellaa namoota nagaa irratti qe'ee isaaniitti raawwataa turaniin miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu fi lubbuu namoota hedduu galaafatanii namoota hedduu irrattis miidhaa dhaqqabsiisuun qabeenya hedduus barbadeessuu jiraattonni dubbatanii jiru. Ammas haaluma kanaan duula bal'aa banuun weerara raawwataniin qe'ee namoota nagaa weeraruudhaan haleellaa raawwataniin qabeenya namootaa fi lubbuu namootaa irrattis miidhaan guddaan dhaqqabe jedhamee jira. Weerara raawwatame kanaan namoonni hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Manneen jireenyaa hedduun gubatanii jiru. Namoonni haleellaan irratti raawwatuun lubbuun isaanii darbeellee kan jiruu fi kan madaanis jiraachuu jiraattonni dubbatanii jiru. Weerara hidhattoonni naannoo Sidaamaa mootummaa naannoo Sidaamaatiin deeggaraman raawwatan kana dhaabsisuudhaaf gara mootummaa naannoo Oromiyaatti hanga ammaatti yaaliin taasifamee fi hojiin hojjetamellee hin jiru jedhamee jira. Oduun itti aanu TPLF hidhattoota naannolee Itoophiyaa keessa socho'an wajjin qindoomuudhaan PP irratti lola banuuf jedhee jira. Gama biraatiin immoo kaleessa ganama magaalaa Maqaleetti xalayaan xayyaarota waraana Itoophiyaatiin faca'uu hin oolle jedhamte facaate argamtee jirti. Xalayaan tun dhaamsa garaagaraa kan of keessaa qabdu yoo ta'u yaada garaagaraas maddisiiftee jirti. TPLF hidhattoota naannolee Itoophiyaa keessa socho'an qofa osoo hin taane qaamolee alaa waliin hariiroo uumuudhaan lola PP irratti banamuuf gargaarsa gahaa argachuu akka danda'us ibsee jira. PP'n immoo ibsa TPLF kana akkaan balaaleffattee jirti. Akka jedhamaa jirutti hidhattoota naannolee Itoophiyaa keessa socho'an kan naannoo Amaaraa, kan Beenishaangul Gumuz, kan naannoo Gaambeellaa, kan Affaar, kan Somaaleetii fi akkasumas naannoo Oromiyaa keessa kan socho'u waraana bilisummaa Oromoo waliinis waliigaltee uumuudhaan PP irratti lola bal'aa banuudhaaf jechuudhaan ibsa TPLF kennite irratti hundaa'uun miidiyaaleen garaagaraa odeeffannoo kana gabaasanii jiru. TPLF akka jettetti hidhattoota naannolee Itoophiyaa keessa socho'an kana waliin qindoomina uumuu fi haleellaa PP irratti banuun salphamatti humna PP dadhabsiisuun akka danda'amuu fi qaamota alaa irraa immoo meeshaalee waraanaa gahaa argachuun bifa gargaarsaatiin jechuudha. PP irratti haleellaa bal'aa banuudhaan kallattii garaagaraatiin qindoomina uumaa jiraachuu TPLF beeksiftee jirti. Qindoomina TPLF hidhattoota naannolee Itoophiyaa keessa socho'an waliin taasifne jechuudhaan ibsite kana keessatti waraanni bilisummaa Oromollee maqaan isaa kan ka'e yoo ta'u gama waraana bilisummaa Oromootti hanga ammaatti wanti jedhame garuu hin jiru. Akkuma jirutti ta'ee xayyaaronni waraana Itoophiyaa guyyaa kaleessa Maqalee irratti xalayaa bittinsuun isaanii dhagahamee jira. Kunis rifaatuu uumuunis himamee jira. Xalayaan xayyaarota waraana Itoophiyaatiin Maqalee irratti facaafaman kunneenis ergaa garaagaraa of keessaa qaban jedhamee jira. Dhaamsonni dabarfaman kana booda lolatti deemuu yookaan akka nu dhiibdan hin barbaannu, lola darbe irraa waa barannee jirra. Obboleeyyan kee waraanatti erguu dhiisi. Dirqiin waraanatti galchuun yakka. Dhaadannoowwan jedhu kan of keessaa qabu yoo ta'u dhaadannoowwan kana kan gate yookaan kan harcaase eenyu akka ta'e jiraattonni ebalu jechuu baatanis xalayoota kana daandii irratti arguu ragaa bayanii jiru. Akkasumas xalayaan harcaafame kun eessarraa fi eenyurraa akka ta'e ifa ta'uu baatus xayyaaronni waraana Itoophiyaa harcaasuu hin oolan tilmaamni jedhamu kennamee jira. Gama biraatiin immoo namoonni magaalaa Maqalee keessa jiraatan kan TPLF'n sodaatan halkan dahoo godhatuudhaan xalayaa kana bittinneessuullee ni mala jedhamee jira.
Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana fuufteedhaan bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin lola gaggeessaa ture irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisu beeksisee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessa lola lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Ganjitti loltoota PP konkolaataa paatrooliin socho'aa turte irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisa jedhee jira. Haleellaa raawwateen hedduu isaanii hojiin ala yoo taasisu konkolaataa isaan ittiin deemaa turanis hojiin ala taasisa jedhee jira. Har'as lolli bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti har'allee itti fufee kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa loltoota PP irratti kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Rakkoo neetwoorkii irraa kan ka'e odeeffannoo dabalataa irratti qindeeffatuu hin dandeenye. Guyyaa itti aanutti odeeffannoo guutuu akkuma nu gaheen kan isin biraan geenyu ta'a. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan hawwii kenna nagatti nuu turaa.